guyyaati dubartii manatti hafteeyyuu naannoo san jirtu hin adabu dhadhaa isii irraa guuratanii daakuu irraa fudhatanii marqatanii in adabanii jechuudha. Kanaaf dubartiin adabni sun waan jiruuf dubartii ililchite san irraa hafte isiinuu adabamti namicha dhaane san qofa osoo hin taane. Kanaaf olii yaa'anii gaafa abbootiin gadaa dhufteetiin hin dubbiste yoo inni waan qalu san dhiyeesse yookaan hoolaa yoo fide gaara sheedamaa an hoolaa nyaadhu akka jeedalaa jetti itti ililchanii jechuudha. Kanaaf korma qalatan mirgoo jechuudha. Mirgoon qotin mirgoo bareeda laalanii mirgoo irraa qalatanii falanii biraa deemanii jechuudha. Itti ililfatanii araarsanii addaan deeman jechuudha. Dubartii siinqee qabduu fi hin qabne gidduu maali garaagarummaan mee? Dubartiin siinqee qabduuf dubartiin siinqee hin qabne garaagarummaa qabdi. Ila duraan dursee kasii himu siinqee gaafa heerumtu abbaan dhaqee achii muree dhufee haati qeerteeti qopheessiti. Gaafa intala heerumsiistu jechuudha. Hamuree qopheessu abba hamuree fidu. Abbaan isii abbaan kiyya jechuudha. Fidee qopheessee haati qeertee qopheessitee bareechitee qaqatti suuttee qageessitee qopheessitee gaafa baafti. Siinqee dubartiin qabduuf dubartiin siinqee harkaan qabne garaagarummaa fagoo. Siinqeen kabajaa guddaa qabdi. Siinqeen ta nagayaati, ta araaraati, ta biyyaati. Siinqeen haati siinqee kabajaa qabdi. Dubartiin siinqee hanfalaa siinqee jedhama. Siinqee doomu jedhan. Hanfallaafo jedhan. Hanfallaafo jechuun hanfalaa hidhatanii kana jechuudha. Hanfalaa yookaan sabbata jedhama kuni hanfalatu jira. Hanfalaan ka uumaallee jira kaloo irraa bahu kuni siinqee doomu hanfallaafo jedhamtee jettee kadhatti dubartii yoo tabaatee waa kadhattullee. Siinqeen ta nagayaati, siinqeen ta kabajaati, kabajaa qabdi, ulfinna abbaati, seera qabdi siinqeen wanta akkanaati siinqeen. Namni Oromoo tokko dubartii siinqee qabattee afoon bahu marga muree yoo waallee dhabe jechuudha. Siinqeen irreessa qabdi. Irreessa ka jennu mallaqnis jira. Yoo waa dhabe margi ciramee kennamuuftu jira coqorsa jedhani. Marga coqorsaa san ciree iltee dhinnaa jedhee na uffolchaa jedhee kadhatee marga san kennee fi bira tara. Dadhisanii biran taran. Lammaffaa yoo namni yookaan sabaa yookaan gosaa wallole lola sanillee dubartiin siinqee qabattee yoo baatee afoo elelfatte nama san afoon bahanii jechuudha. Dubartii san biran taru lolli sun. Waraana fedhaa ta'u dubartiin siinqee qabattee itti baatee ililchite taanaane dubartii san biran taru lolli sun hin dhaabbataa jechuudha. Gaafa san bira tare hoffoltiyyuu hin qabu lolli sunu hin injifatu jechuudha ka bira darbe sun. Hin injifatama waan ta'eef. Kanaaf safuu qabaa, duudhaa qabaa, hin sodaatamaa jechuudha siinqeen. Gaafa wanti ho'ii jiru siinqee qabattee baati dubartoonni. Dubartiin siinqee qabattee baatee ililfattee yoo jette siinqee osoo isii ililfattee jidduu baatu horaan illee qaxxaamuru. Fardaanuu dhufaniitiin fardaan gulufaa dhufaniitiin yoo naannoo isii gahaniitiin siinqee qabattee dubartiin takka afoo dhufte taate hin dhaabata irraa bu'ee dhaabata. Farda irraa bu'ee dhaabatee isii dabarsee ka'ee hoffoli jettee ni bakka isii dabarseetiin dabra. Siinqeen kabajaa haganaa qabdi. Siinqeen ta kabajaati, ta ulfinnaati, waa adda addaatiif baati siinqeen yoo caame hin baati, yoo roobee hin baati, yoo roobee loboce. Hin baatee arda baatee kadhatanii akka ani beekutti jechuu akka wanti irraa beekutti. Arda baane yoo roobeetiin roobni dhaabatuu dide. Yoo bona ta'ee bonni hongeen jabaatee bonni guddatee jedhe malkatti bayan. Yoo malkatti baaniitiin jedhanillee malkatti baaniitiin isma kadhatan. Siinqee qabataniitiin. Siinqee kiyya sootii qabadhee rabbii kiyya mootii kadhadhee argadhee jedhaniitiin kadhatan. Wayita ardatti illee bayaniitiin jedhani siinqee qabatanii ardatti bayanii hin kadhatan. Roobe dhaqaa gabayaa roobi bishaan nagayaa walii galii kadhusii dhagaa jedhanii kadhatan. Mee faaruun naa jedhame. Siinqee tiyya sootii qabadhee rabbii kiyya mootii kadhadhee safuuti alaalini na wallaalini. Sabuti alaalini na wallaalini. Siinqee tiyya sootii kadhadhee rabbii kiyya mootii kadhadhee safuuti alaalini na wallaalini. Rabbii kiyya mootii kadhadhee safuuti alaalini na wallaalini. Ejersa jabaa lafa gaaraa waan jabaa telee rabbuun nu gargaara mee amaa.
amaana. Yoomi mee faaruun kun kan faarfatamu? Yoo wayita laga bu'an yeroo laga bu'an malkaa bu'uuf waaqa kadhataa ililfataa lagatti bu'anii ejersa jabaa lafa gaaraa wanti jedhaniif waan jabaatellee rabbiin na gargaara naa laaffisa rabbiin nu araaramaa araara nu argamaa nu roobee gammannaa roobee argannaa malkaa irraa bishaan dhunnaa jedhaniiti malkaa eessa bu'an kadhatan kan. Tole. Yeroo baay'ee yoo abaartanii dhabdanii yoo eebbistanii dhabdanii hawwan siinqee jedhama. Maaliif laata bu'ee? Wanti akkas jedhaniif siinqeen safuu qabdi siinqeen safuu qabdi. Haati siinqee dubartiin siinqee amma siinqeen haati siinqee jedhama dubartiin siinqee qabatu martinu haadha siinqee jedhama. Yoo dubartiin siinqee harkaan qabatteetiin hin abaartu yeroo hunda nama abaartu waa abaaran eebbisan malee eebbaa baati abaareef hin baatu hin eebbifti hin kadhatti waaqa kadhatti waaqa kadhattee irraa argatti waan irraa waaqa irraa argattu waan milkooftuuf irraa rabbi irraa milkoofti kanaaf hin abaartu abaareen hin baatu. Yoo abaarte ammoo hin argatti kanaaf yoo eebbistes akkasuma argatti. Tun aadaa biyyaa jabaa lafa gaaraa waan jabaatellee rabbuun nu gargaara mee amaana. Waan jabaatellee rabbuun nu gargaara mee amaana. Tabiyyaa wanjii jabaa lafa gaaraa waan jabaatellee rabbuun nu gargaara mee amaana. Amma dubartii takka qanafaa qabdi deettee amma fakkeenyaaf jechuun deettee qanafaa osoo isii addarraa qabdu yookaan mormarraa osoo isiin qabdu abbaan manaa hin galeetii yookaan waa ballee haa badanii yookaan dhaana yoo dhaaneetiin jedhe daa'ima qabattee baateet kun ollaa isiititti kun hanfala jira dubartiin hanfalaa jechuun dubartii baatee kun bootteetti kun otteen nadhaanee kun ooti jettiin dubartiin baatee dubartiin siinqee tun haati siinqee haati qe'ee biyyaati haati siinqee biyya maraati qabattee siinqee qabattee ganyaa irra fiiddee koottaa deettuuti jedhaananii jetti hin baati dubartii hin yaa'a akka jiruun dubartoonni yaa'anii yoo jedhan ililfataa qe'ee isaatitti deettuuti jedhaananii ana waamanii jedhaadhatti ganyaa kiyya dhaltii kiyya dhaananii ana waamanii jedhaatiin qe'ee isaa nama dhaanee kana dhatti. Yoo dhaqxeetiin jettu achi qubatti achitti abbaan gadaa ittiin dhufaa hin dubbisaa hin gaafataa waan baateef itti himatanii ganyaa kiyya dhaananii dhaltii kiyya dhaananii ana waamanii jedhaatiin ateeteffataa yoo isin dhattee jette isaan illee hin beekanii hin gaafatanii isallee as yaamanii gaafataniitiin korma itti muranii korma hoolaa yoo fidaniif hoolaan qalattu. Hoolaa an jaldeessaa miti an hoolaan nyaadhu jetti. Hoolaan nyaattu korma fidaniifi dardara mirgoo fidaniifi qalaniifi. Sirriitti adabamuu qabaa jechuudha. Adabamuu qaba sirriitti adabamuu qaba seeraa mitillee hoolaa dubartii siinqeetii hin qalanii seeraa miti seera siinqeetii miti dardara qalamaaf korma qalamaaf dubartiin takadhattu argattu siinqee doomu hanfallaafu takadhattu argattu ta'abaartu balleessitu waan akkasii waan ta'eef siinqee dardara fidaniif mirgoo dardara fidaniifi horii filatamaa horii mircaa jechuudha filatamaa horii filatanii fidaniif akkasitti qalanii eebbiftee gogaa sanillee addaan babbaqassitee kun faachoo kanatti godhatii kaan gaadii jedhan gaadii ka horiin qaban beektan horii gaadi'anii elmatan duraan horii gaadiisa irraa baafatanii kasa irraa hafeetiin jedhe meexicha babbaqassanii siinqeetti godhan muluun dubartoota amma yaa'ee kun dubartii haganaatii miti baay'atee yaa'a baay'atee warra ebaluutitti waan akkanaati jira jedhaniitumaa yaa'anii babbaqassanii kun akkuma kun suwannaatitti itti godhan kun akkuma amma ilaa kucoonnaa matti goonee kanatti akkasuma itti godhan meexicha jedhama wanti sun. Akkas itti godhanii akkas godhatanii ka affeelanii ka moddanii maal jedhanii nyaatanii isa eebbisanii marga itti tuulanii itti marga itti fe'anii biraa deeman eebbisanii du'aayii godhanii fi akkasii qabdi. Araarri bu'ee gaafa kana qalma fidanii qalanii maal jedhanii adabamaa seera akkanaa qabdi siinqeen kabajaa akkanaa qabdi kabajaa guddaa qabdi siinqeen amma wallaalamee namni waan siinqeen beeku waan qanafaatuun beeku malee dubartii qanafaa takka biraan taran dubartiin qanafaa waddarraa qabaatte mana namaatu hin seentu. Yoo seentee jettee seera qabdi. Seerri isiin qabdu mana namaa yoo isiin qanafaa mana seenteetiin jette seera dhadhaa mataa irra kaayan aana unsiisan warri mana isiin dhattee sun
Aana isii unsiisanii dhadhaa mataa irra kaayanii yoo akkas hin taane aadaa miti aada malee. Atee daatu dalee tuntaatu malee nyaadhu galee. Akkas jettee dubartiin itti elelfatti hoolaa san gaafa fidan immoo yoo inni hoolaa fideef Arashee dama anoolaa nyaadhu akka jeedalaa jettee itti elelfatti dubartiin. Garashee dama anoolaa nyaadhu akka jeedalaa jettee dubartiin itti elelfatti mirgotti jijjiiramaa jechuudha. Gaafa san mirgoo san qalatanii nyaatanii yoo nama rakkataa ta'e mootu marga afaan kenne jedhanii eebbisaniitumaan biraa deeman hin qalatan irraa yoo waan qabne jechuudha. Oo amma mirgoma tokkocha san qabaate maatii isaa fixuu ta'a jedhanii hin qalatanii jechuudha. Nama waa qabu ta'uu qabu. Kanaaf amma warri ijaarsaa hin kadhataaf dubartii yookaan warri ijaarsaa naannoo san jiru walitti guuranii isaan qalaniif malee nama sanni hin deegsan jechuudha. Deegallee dida Oromoon. Kanaaf kallattii saniin itti deemamu. Dhaloonni kun itti fayyadamaa jira aadaa kana maaltu jedhame? Baay'ee itti fayyadamaa jiran. Homaa itti fayyadama amma baay'inaan numaayyuu gara qoof gara gaaraa jala yoo jiraate malee akka tasaa yoo jiraate malee hafee jira aadaan badee jira. Aadaan kun duuba deebi'eera. Yomma ijoolleen teennaa maali? Qanabaan kunuu maali jetti waan isaatu hin beektu. Siinqeen kunuyyuu siinqee amma dhageettee ijoollee amma reef kunuu amma eenyu jedhaa jiran kunoo ka heerumanillee kunoo haati siinqeen baate dirqama ijoollee Arsii Oromoon siinqee malee hin baatu. Dubartiin siinqee malee baate seeraan qabduuyyu seeraan guunneeyyu seera guuttuu miti. Mana baattee heerumtuullee hodhattee jette dubartiin siinqee malee yoo ta'u seera guuttuu miti seera guutte hin jedhamu. Dubartiin siinqee qabattee baatu dubartii abbaa manaa qabdu akka seera aadaa Oromoo jedhutti dubartii abbaa manaa qabdu siinqee qabattee baati. Gaafa abbaan manaa hin jirre ammoo aadaa qabdi siinqeen seera qabdi. Gaafa abbaan manaa hin jirre dullaa qabattee baati. Ulee qabattee baati. Akka ani beekutti akka ani aadaa akka hoti yarraa ani dhaaletti jechuudha. Dullaa siinqeen qabattu dullaa qabattee baatee dubartii edamtee dubartii wajjin deemti. Darbee amma iddoo naannoo karaa Qarsaa muunessaa jedhanii naannoo muunessaa kan karaa Shaashamannee kan xiqqoo hin jira. Sunis bal'inaan hin jiru garuu baay'ee hafee jira jechuudha. Garuu amma kana deebisuudhaaf waajjirri aadaa fi turizimiidhaa iddoo jiru hundarratti waan kana sirriitti hojjetaa jira. Kallattii saniin malee baay'ee irraanfatamee dagatamee jira. Amma ijoolleen keenya siinqeen maal akka taate hin beektu. Dubartiin ilmi haadha yoo dhaane maal akka adabamu hin beekanii. Kana amma barachaa jira dhaloonni ammaa kun. Gama maaliitiin hojiin kun hojjetamaa jira. Gama mootummaatiin illee xiyyeeffannaan itti kennamee namni walloleeyyuu akka waliin miine safuudhaaf duudhaadhaan akka jiraatuuf waajjirri aadaa fi turizimii sirriitti irratti hojjetaa jira waan kana irratti jechuudha. Ilmallee akkasumatti irraa qalan akkuma kan dubartii deettee irraa qalan san irraa qalama inni illee. Falaakiyaa oduu si geettee ilmaan nadhaane dhageettee oduu si geettee jedhanii faarsaniituma irraa qalatan isallee jechuudha. Faaruu jedhamaa siinqeen kennamuuftu jira jechuun dhagaye maal jechaati kan haati kennitu? Yeroo siinqeen kennamu haati gaafa kennitu siinqeen gaafa heerumtu gaafa siinqee kennitu haadhatu kenna. Hoo siinqee hoo baarree jettee kenniti. Amma eenyutti kenniti? Mucaa fuudhu kanatti kenniti. Hoo siinqee hoo baarree jettiin. Siinqee matana. Baarree ammoo baarree ka jedhamu madaala. Aannan guutuu aannan wajjin boraatii wajjin itti kenniti. Hoo siinqee hoo baarree hoo barsee jettiin. Barseen eenyu? Barsee mucayyoosiisan. Baarreen qodaa amma isaa itti kennaa jirtu. Siinqee itti kenniti siinqeen fudhataa baarreen fudhataa hoo baarree jettee kennitii fi barsee mucattiitii asitti amaana jechuusiiti. Tabiyyaa wanjii jabaa lafa gaaraa waan jabaa telee rabbuun gargaaraa mee amaana. Gaheen haadha siinqee maali sirna gadaa keessattu? Sirna gadaa keessatti illee haati siinqee gahee guddaa qabdi. Abbaan gadaa tokko dubartii siinqee qabatte haati manaa isaa haadha siinqee qabattee wajjin deemti iddoo inni deemu hunda. Araara inni buusu sanarratti dubbii dubbatu sanirratti siinqee san qabattee eleelchitee mirkaneessitiifi jechuudha. Haadha gadaa jedhamti. Haati siinqee haadha gadaa tan abbaa gadaadha jechuudha. Haati mana abbaa gadaa haadha siinqee jedhamti. Kanaaf
haadha gadaa jedhamti. Haadha gadaa jedhamtee yoo amma waan amma hin ililchiti dubartii yoo waan tokko haasaanii waan tokko godhan harkan dhooftu hin ililchiti. Ililchuun sun mirkaneessuudha waan san jechuudha. Itti gammadee jira jechuudha. Kallattii saniin socho'an. Meegaa sagantaan irra jirruti sagantaa siinqeeti. Dubartoonni safuu duudhaa aadaa Oromoon qabu kana itti fayyadamuu irratti ijoollee isaanii barsiisanii guddisuu irratti maal gochuu qabu maal dhaamtu mee dubartootaaf? An dubartootaaf amma waa'ee siinqee irratti yonna siinqee kan akka uleetitti ijoolleen keenya akka laalle siinqeen safuudhaa fi duudhaa akka qabdu ijoollee keenya mana keessatti hubachiisuu danda'uu qabnaa jechuudha. Siinqeen canuma jedhamtee hin qabamtu qanii cidhaa qanii rakkoo wayii uumame dubartiin qabattee gaafa hongeen adda addaa uumame gaafa rakkoo wayii uumame siinqee qabattee baati dubartiin cidhaanillee dhaqan siinqee qodaa madaala reef jenne san wajjin dubartiin siinqee qabattee ittuu ta'e yeroo dhiyootti heerumte siinqee san wajjin akka mushurraa taate yoo san beekan misirree ta'uu isii kan beekamu gaafa isiin siinqee qabattee madaala saniin bakka cidhaa dhatte idaayyaa ta'uu beekanii jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya akkaataa itti Oromoon itti duraan jiraataa ture san mana keenyatti barsiisuu danda'uu qabnaa kan jedhu kana dhaamsa dabarsa. Siinqeeti asooti kadhadhee rabbii kiyya mootii kadhadhee safuuti yallaalini na wallaalini. Siinqee dura guyyaa heerumtu qabatti. Guyyaa heerumaa qabatti. Heerumaan duratti haati hidhattee muka siinqee ta'uuf kana muka harooressaa irraa hin sumuddiif. Sumuduu jechuun qottuma wayitiin akkana sumuddii abbatu mura. Abbaan muree galaanii quuncisee qaqanii bareechisanii qaqaa keessas suuqan. Intala bara dhufu gurgurra jedhaa hoggatti siinqeen qophoofti gaafa intala kennanirraa. Intala durbaa gaaf kennanirraa intala haftuu sarbaa xur'ii tamataa goodayi'aa ta guntuta kurre'ee ta jedhan sun ta seeraaf heerumsiisan seera qabdi siinqeen heerumti. Gaafa siinqee kana abbaan muree fi haati sumuddee abbaan muree gaadaa kaanii qaqanii siimoftee bareeddeet mucayyoo heerumsiisuuf oolti. Gaafa heerumsiisan san siinqee boraatii walii qabdeet madaala wajjin mucaa fuudhu sanii kennite haati. Hoo siinqee hoo baarree hoo barsee jettee boraatii tana wajjin kennitii boraatii tana jettee boraafata. Siinqee tana ammoo gaafa cidhaa gaafa galtee guyyaa kana qabatti. Siinqeen faaya meeshaa dubartii keessaa meeshaa araaraaf oolu, ka qabbanaaf oolu, ka nagaaf oolu, meeshaa qara hin qabne, ka ofii nagaa buusu. Kana eentu tumee fi muree fi baasaa awaa shanantu jira, gadaa shanantu jira, awaan shanan, gadaan shanan walgayeet awaan gadaa mureet gadaan ammoo dubartii mure. Dubartii mureet dubartii wayyu haadha ambaat gadaa wayyu waaqni wayyu lafti wayyu jedhee wayyooma kana mure. Gaafa kana muru siinqeen namni cabse seera qaba. Seera dhumuun qaba. Kormaa goromsaan dhuma kamaalaa ka gaafaa. Kanaa mura kana gadan mureef. Gadan mure. Gadaan eessatti mure? Kaleessa walaabuun taa'eet baalee walaabuun taa'ee walaabuutti mureet walabaa maraaf taate murtii inni dabarsisuun. Kanaaf dubartiin amma yoo heerumtus siinqeen adeemsa hedduun heerumti. Takka shifitti jira, takka nikitti jira, takka tadhaalaattu jira, takka ta'aseennaattu jira. Ta'aseenna dhattu sun mana seensa hodhattee aseenna jedhanii aseenna dhatte tun shifaa harka qabattee deemti. Tun siinqee qabattee deemti. Siinqee qabattee gaafa deemtu ta shifaa sun daftee mana galaa hoo seente ta siinqee harka qabda boo darbitee siinqee moonaa loonii keessa buufti. Moonaa loonii keessa buufteetti karra moonaa loonii gatteetti. Gaafa karra moonaa loonii gatteette maarre siinqeen deema moonaa buufadheera dhoobsifadheera manaa ba'e manatti hin deebi'u horra afaan golaa na jalaa goraa jettee ta shifaa sun gola qayeeltee gola hanqiftee tun ammoo firrisuuf moonaa seenti. Yoo firriftee moonaa seente ta shifitti harka qabatteetiin iddoo hin taa'ini
siinqee moonaa buufte sun hangaftee haadha manaa hangafaa taati. Siinqee masaniin bariisaa horii dhaattee horii siinqee dhaatte san irratti dhoqqee haqatti. Dhoqqee loonii kana haqatteet akkasiin hormaata kanaaf akkasi deemti. Haati siinqeen aadaa gadaa keessatti waan guddaa. Iddoo guddaa qabdillee. Maaliif haati siinqee tun waa afuritti laakkamti. Haadha manaatis, haadha ambaatis, haadha markaatis. Wanni afurii isiin laakkama. Haadha nagayaatis. Nageenni illee isii bira jira. Guddiftus, horattus. Maqaan haadha siinqee eduu laakkee jedhee laakkee hin fixu. Waan guddaa qabdi jechuudha. Nagaan baadhee nagaan gallaame kedoomoomi gallaame amfannaa nagaan baadhee nagaan gallee gallaame